jirtan nagaa keessanii dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kooti. Ani nagaa kiyya galata Rabbii haa ta'u, isinillee akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'a qabadhee kana isinii dhufee viidiyoon koo viidiyoo barumsaa wantoota gaarii kan irraa argattanii gaafii namoota hundaatillee kan ta'e fi wantoota haaraa viidiyoo barumsaati jechuudha kan argadhiisanii yeroo hunda share like comment gochuudhaan na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha jechuudha. Har'a viidiyoon ani qabadhee dhufee taampileetii istireetimantii yaadadhiidhaan hin galle taampileetii akkamitti akka hojjannudha jechuudha. Taampileet hojjechuudhaaf duraan dursinee taampileetii bilbila keenya keessatti hojjechuu qabna jechuudha. Amma taampileetii ishee tana gadi buufachuu qabdanii. Okay. Ishee tana gadi buufattanii taampileetii hojjettanii lafa godhachuu qabdan jechuudha. Taampileetii illee akkamitti akka hojjettanii bataamii salphaadha. Ani amma fakkeenyaaf ishee tana tuqee as image size kaza qarxi kinoo jirtu tana kaza taampileet YouTube kaza okay kaza asufi barreeffama waan barbaade barreessuu danda'a. Maal jedhee hojjedhu taampileetidha. Kottaa ciree nyaannaa jedhe. Ciree nyaannaa jedhee barreessaa. Kaza okay jedhaanii ishee tana taampileetii as tuttanii gara barbaadanitti godhachuu dandeessanii. Kaza ishee tana as tuttanii jechuudha. Garanatti siskuu barbaadan ishee asii kana tuttanii akkatti adda siskuullee dandeessanii asiinillee as tuttanii siskuu dandeessan jechuudha. Akka barbaadanitti jechuudha. Kaza ishee tana tuqee qubee tuqee kaza background tuqeen nan bana jechuudha. Background akka sirriitti mul'atu as tuqee kaza hirrimaatan tuqaa okay jedhaani. Kaza kalarii isaa mooyyoo kalarii yoo barbaade diimadhaan illee akkatti godhadhee okay jechuu danda'a. Kalarii barbaadaniini kaza iddoo mallattoo sheerii tana tuqxanii save galar jettaniini kaza qaxxita keessa seena jechuudha. Galarii kiyya keessan seena. Yoo taampileetii bilbila kiyyaa hojjedhe jechuudha. Amma erga taampileetii keessan akkatti qopheeffattaniin booda gara kiroomii deemtuu jechuudha. Kiroomii keessa seentanii kiroomii keessatti taampileetii kottaa ciree nyaannaa kan jedhu hojjedhee jira. Kaza istireetimantii yaared kaza as tuttanii istireetimantii yaaredii keessa seentu jechuudha. Qaxxitaa amma kireetettaniin asitti ittaasitanii new broadcast ittaasitanii suuraa bilbila keessanii ittaasitanii asitti tiitilii barreessitan jechuudha. Kottaa ciree nyaannaa kan jettu sirrii miti. Nyaannaa asitti illee kottaa ciree nyaannaa fakkeenya isinii kaasa jechuudha. Kaza erga sitti barreessitaniin booda asitti mooyyuu kana tartiibaniin akkatti erga guuttanii waa'ee mata duree keessanii asiin puupilikii irra godhachuu qabdan jechuudha. Kinoo kiyya puupilikii irra jira. Yuunlaayist irra godhuun qabdanii piraayiveetii keessas godhuun qabdanii ammuma asii sirreessitan jechuudha. Kaza taampileetii hojjechuudhaaf iddoo shuldiis for later kan jettu tana ani tuqxanii jechuudha. Iddoo tana iddoo duwwaa tana tuqxanii kaza
kaza isa kana erga hirrimaati gootaniin booda hirrimaati erga gootaniin booda akkatti kaza kinokkatti sinifid upload template image kan jedhu kana xuxxan jechuudha. kaza erga isa xuxxaniin booddidha akkatti sinifida jechuudha. template hojjechuudhaaf jechuudha. isa kana akkatti sinifidu isa kana browse kan jedhu kana ni xuxxanii jechuudha. amma ani template hojjedhe sun asnaan dhufne eessaan argadda asiin argadda jechuudha. isa kana keessa isarra gala isarra ergan galii booda kaza template wan ani hojjedhe suni hindaalleen isaa kino asitti na ufanii jiran jechuudha. templatein an hojjedhe sun jechuudha. amma duratti maal jedhe tanaan barreesse kottaa buna dhugnaa kan jedhuudha jechuudha. kottaa buna dhugnaa kan jedhe barreesse isa kanaadha mitiire amma isa kanan tuqa jechuudha. ittaase kino kottaa ciree nyaannadha buna dhugnaa miti. buna dhugaa waanan jiruuf buna dhugnaa sinin jedhe ማንኛውም የተቦሃራ ከዛ አካቲ ሲኒ ፊደሚቲሬ ኤርጋ አካቲ ሲኒ ፊደም ቦዳ አፕላይ ጎቱ ጀቹዳ አፕላይ ኤርጋ ጎታኒ ቦዳ ዱፍታኒት ክሬት ፕሮካስት ከንጂቱ ጋና ጡይጣኒ ቀጥታ ገረ ሊቪ ሆሲ ፍዳቴ መጨረሻ አረቲ ቀጥታ ገረ ሊቪቲ ጀቹዳ Yoseniti tole video ko like share comment gochuudani na jajjabeessinin jedha ittaasira wadde isa kana duwwatti na deebise qoy isa kana tuttane iddoo tuqaasa deenisan create studio obsan na caqasaadha gara liviti seenaa jira. New on YouTube. Tiiteliin ani hojjedhe jechuudha. Tiiteliin ani dalage amma viidiyoo daqiiqaa 10 hin caalle hojjedhe jira jechuudha. amma isa kana iddoo liivii irra galee nan ilaala jechuudha. iddoon viidiyoo hojjedhe san viidiyoo irra galee qoy viidiyoo liivii kinooti akkuma argitan tiiteliin kiyya gubbaa irratti taa'ee jira jechuudha. kottaa ciree nyaanna jedhee kanan hojjedhe jechuudha. isa kana irratti taa'ee jira jechuudha. akkatti tiitelii liivirraa odogoo liivii osoo hin jedhin tiitelii hojjechuu qabdan jechuudha. viidiyoota hedduu argachuu dandeessanii viidiyoo akkamitti akka YouTube keessan qulqulleessitanii Chrome keessa galtanii sa'aatii walii gala akkamitti akka beektanii
viidiyoo barumsaa viidiyoo hedduutu as keessa jira jechuudha. Galaatii ilaaladha. Akkamitti illee viidiyoowwan keessa viidiyoo barumsaati irratti illee akkamitti akka godhatanii isa kana karaa haala kaastii YouTube kee sirreeffachuu qabda jedha. Education irra godhuu qabda jechuudha. YouTube kee education irra goote malee kaffaltii kaffalamus ta'ee vaalaayisiin kee gadi bu'aa ta'a jechuudha. Asitti immoo kiroomii keessa galtee doolaaritti unit state jettee guutuu qabda jechuudha. YouTube keessan sababa doolaariin erga lakkaa'een boodee deebisee fudhatu furmaata isaati jechuudha. Inna viidiyoon ani har'a dalage kana fakkaata. Viidiyoowwan kiyya jala galaatii ilaaladha. Viidiyoo barumsaa, wantoota barumsaa, wantoota si fayyadu waa hedduutu as jala jira jechuudha. Galaa ilaaladha. Like, share, comment gochuudhaanis na jajjabeessadha. Guyyaa irraa viidiyoodhaan hojjedhee dhufee kana fakkaata. Guyyaa biraan deebi'ee dhufutti ciao ciao.